Harka fuune hordoftoota keenya kun sagantaa ilaa fi laameedha. Sagantaa kana televezyiinii qubeerraan kan isinii darbaa jiru yoo ta'u guyyaa har'aa istuudiyoo qubee TV'tti keessummoota dhimma nagaa irratti mari'atan isinii qabannee dhiyaanneerra. Keessummoota koo baga nagaan dhuftan isiniin jecha marii guyyaa har'aa dhimma nagaa irratti xiyyeeffate kallattiidhaan gara marii keenyaatti gallaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Marii keenya kan jalqabnu nagaan maali waan jedhurraati kan kaanu keessummoonni keenya guyyaa har'aa istuudiyoo keenyatti argamtan nagaa irratti kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis warra gahee guddaa taphataa turtan ta'umsaa beekamaadha. Maaliif hundi keenya dubartootadha waan ta'eef dubartiin nagaa keessatti gaheen isheen qabdu seenaanis aadaanis beekumsi dhimma nagaa irratti qabu namni baay'eenis waa'ee nagaa fi dubartoota adda baasanii hin laalan. Kanaaf abbaa dhimmaatu dhimma nagaa irratti har'a mari'ataa jira jechuudha. Mee hiika nagaan maali jedhurraa marii keenya har'a haa jalqabnu. Zinnaash irraatu jalqabne. Hayyee nagaa jechuun karaa baay'ee hiikamuu ni danda'a. Waan baay'eedhaanis mul'istuu garaa garaa ni qabaata. Har'umayyuu asitti wal ga'uun keenya sababni nagaan jiraatee fi yeroo baay'ee namoonni biyyi kun yookaan naannoon kun nagaa hin qabu gaafa jedhani waraanni yookiin immoo walitti bu'iinsi namootaa waan ta'e gidduutti waan jiru qofa itti fakkaatee itti mul'ata yookaan immoo hiikaa nagaa yookiin immoo nageenyi hin jiru gaafa jedhan haala saniin ilaaluu danda'u. Garuu immoo maatuma keessatti manuma mana keenya keessatti nagayaan bultee gaafa jedhan wal loltanii osoo waliin loliin bultanii jechuu osoo hin taane mana keessan keessatti osoo homtuu isin hin qunnamin wanti nagaa booressu wanti nagaa isiniif kennamu argame akka jechuuti waan ta'eef nageenyi lola qofa osoo hin taane waan yaanne tokko harkaan qabachuudhaaf yookiin immoo waan sana gufuun ta'e osoo hin qunnamin iddoo yaanne sana gahuudha jedheen yaada. Baay'ee galatoom. Hayyee hiikni nagaa hedduudha. Mee Jamiilaan immoo akkamitti ibsiti laata? Nagaan Jamiilaadhaaf maali? Galatooma. Nagaan akkuma jedhametti hiika baay'ee qaba. Inni tokko namni lammiin tokko biyya tokko keessatti rakkoota akka danqaa takka malee hojii idilee isaa nagaan hojjetee nagaan maatii isaa bulchuu danda'u kan baratu barumsa isaa barachuu danda'uun hundinuu guyyaa guyyaa idilee isaatti waan hojjetu qabu nagaan hojjetee galuun hiika nagaati. Inni lammataa maali? Biyyi tokko sabaaf sablammii bal'aa qabdi. Sabaaf sablammii bal'aa kana keessatti nagaan gaafa jiru lammiin tokko bakka tokkorraa bakka tokkotti nagaan deemee waan isa barbaachisu hojii ta'ee barumsa ta'ee waan barbaachisaa ta'e tokko nama tokkoof gaggeeffatee deebi'ee taanaan nagaadha. Kanaafuu akkuma reefu jedhametti nuti har'a asitti wal geenyee bakka adda addaatirraa walitti dhufnee asitti wal ga'uun keenya ibsa nagaa tokko waan ta'eef nagaan kana jedhee yaada akka kiyyatti. Galatoom baay'ee galatoom. Qalkidaan nagaan ofirraa qabee maatiin biitti nagaa ta'uu isiitii waan jedhu. Mee akka keetti immoo nagaan akkamitti ibsama? Galatoomi. Anaaf nagaa jechuun sodaa malee jiraachuudha. Namni tokko biyya tokko keessa jiraachuudhaaf mirga ofii qaba. Kan biraan immoo dirqamas qaba. Mirga ofiitiin sodaa malee yoo fayyadame naannoodhaa gara naannootti socho'ee jiraachuu dandeenyaan sodaa malee mirga ofii ibsachuu dandeenyaan keessattuu dubartoonni immoo mirga baay'ee qabu. Mirga isaanii sodaa malee yoo itti fayyadamanii biyyi nagaa ta'uu mala kana jedhee yaada. Galatoom. Baay'ee galatoom. Nuriyaan Omee nagaa akkamitti ibsita? Nagaan maali? Nagaan waan hundaa. Bakka nagaan jiru wanti hundinuu jira. Namni bahee galuun dalagatee bakka wayii gadi bahee dalagaa dalagatee barumsa isaa baratee barataan wanti hundinuu bakka nagaan jirutti ta'a.
Kanaaf nagaan waan hunda jireenya qabeenya nagaan wanti hundinuu nagaan yoo jiraate wanti hundinuu dhaqqabaa jechaadha. Kanaaf nageenyi waan hundaa jedhamu. Hayyee. Mee addee Baataanoo akkamitti ibsu laata hiika nagaa kana? Nagaan isiniif maali? Galatooma nagaan jaalala, nagaan guddina, nagaan ulfinna. Bakka jaalalti jirtu, iddoo guddinni jiru, iddoo ulfinni jiru, jibbaan hin jiru, rakkoon hin jiru, danqaan hin jiru, miidhaan hin jiru. Misoomni jira, guddatuun danda'ama, daldaluun danda'ama, dalaguun danda'ama, baratuun danda'ama. Bakka nagaan jirutti waa hundayyuu waan karoorfatan bakkaan ga'uun hin danda'ama. Bakka nageenyi hin jirre jaalallis hin jirtu, jibba jira, wal dhabbi jira, wal danqu jira. Kanaafuu nagaan jechuun akka hiikaatti waanuma hunda jiruuf jireenya namaa keessatti, jiruuf jireenya biyyaa keessatti, guddina biyyaa keessatti waa hunda keessattuu nageenyi yoo jiraate guddinniif misoomnis jiraata. Kanaaf bakka guddinni hin jirretti, bakka rakkoon hin jirretti kuni maruu hin jiru waan ta'eef nagaa jechuun waliin qabamatti ka waan hundaayyuu jiruuf jireenya namaa keessatti ammatee jiruudha jechuudha. Ulfaadhaa. Hiikaan nageenyaa nagaa maal akka ta'e haala adda addaatiin ibsamee jira. Asitti argamnee waliin dubbachuudhaaf nagaan jiraachuun murteessaadha. Nagaan jaalaladha. Nagaan qabeenyadha. Kallattii jedhuun ibsaa turreerra. Nagaan kana erga ta'ee akkasumas nagaan waa mara jennee erga hiiknee dubartiif nagaan immoo akkamitti walitti dhufu? Dubartoonni nagaa mirkaneessuu keessatti gahee isaanii akkamitti bahataa jiru? Waan jedhu irratti immoo utuu ofirraa kaasnee dirqamni dubartummaan nagaa amma jennu kana mirkaneessuu keessatti nuu kennu maalinni waan jedhu yaada keessan irraa addee Baataan itti fuftanii. Nagaan akkuma jenne waa hunda qabata eega ta'e jiruuf jireenya namaa keessatti ammoo dubartiin bakka guddaa qabdi. Biyya keessattis mana keessatti maatiin tokko nageenyi maatii irraa jalqaba. Ijaaramniif jireenyi illee maatii irraa jalqaba. Ummata ta'ee ka baay'atu maatii tokko irraa ka'eetiin ka ka'eedha jechuudha yoo akka wannaatitti deemne gabaabamatti. Kana jechuun mana tokko keessatti dubartiin jiraachuun maatiin tokko jiraachuuf bu'uura ta'a jechuudha. Bu'uura kana keessatti nagaa kana ijaaruu keessatti, nagaa kana qaruu keessatti, horuu keessatti gaheen dubartii guddaadha. Kana jechuun haati manaa yookaan dubartiin mana jirtu mana saniif maatii saniif bu'uura ta'uun isii kunuunsuun, guddisuun, rakkoo jiru furuun, waan malu karoorsuun, waan karoorsan san bakkaan ga'uuf deemuun maatii san keessaa ka'aa jechuudha. Kana hojjennu akka biyyaatti yoo baanu biyyi guddatanis, biyyi guddatu jiranis, biyyi guddatanis gaheen dubartootaa jiruuf jireenya keessatti, guddina biyyaa keessatti maal akka ta'e hubatuu irraa kan ka'e akka biyya keenyaatti illee yoo fudhanne dhiibbaan uf duuba hafaan dubartoota irratti godhamaa dhufe biyyateen hammam tarkaanfii isiin deemuu qabdu irratti luka buutee uf duuba deebise hubachuun dubartoonni as bahuun guddina biyya keenyaatiif jijjiirama biyya keenyaatiif bu'aa guddaa qaba jedhanii itti amananii saayintifikaalillee riisarchiin jirullee kan irratti hundaa'ee waan qabatamaan argisiisaa ture. Dubartiin kana keessa gahee fudhattu malee misoomni barbaadamus hin jiru, guddinni barbaadamus hin jiru, nageenyi barbaadamus hin dhufu jedhee addunyaan itti walii galee jechuudha. Kanaaf konveenshiiniin garaagaraa dubartoota irratti dhaabatee miidhaa dubartoota irra gahaa jiru waan nagaa san booressu, waan biyya san booressu, waan maatii san booressu irraa jijjiiruuf wanti godhamuuf jaalatamee oduu hin taane dhugaan jirtu yookaan haqni jirtu waan kana ta'eef kan irratti hundaa'ameetiin dalagamaa jira jechuudha. Amma haala jiru kana keessattuu yoo hubanne miidhaan gaafa dhufe gaafa nageenyi hin jirre badiin akka jiru kaafnee jirra ka'umsa duraa irratti. Gaafa nageenyi sun bu'uuf ammoo abbootiin bu'uura taatee jette socho'uu dadhabde dammoo rakkoon dhufu sun eenyuun akka miidhu as irraa hubatuun hin danda'ama gabaabamatti. Kana jechuun nagaa buusuuf dubartiin eenyuun ala tattaaffii guddaan gahee isirraa eegamu bahuuf dirqama qabdiidha jechuudha. Maaliifuu miidhaan illee kallattiin isii miidha waan ta'eef. Bakka nageenyi hin jirretti, bakka maatiin bittinnaa'etti, bakka cinqaan jirutti kan waliin kufee ka'u maatiidha. Haadha dubartii akka biyyaatittuu biyya kam dubartiin waamamti.
biyyi akka haadhaatitti dubartiin waamamti. Kana jechuun waan ga'een isin achi keessaa qabduuf waan ta'eef nageenyi bakka akka ga'u hojjetu waan rakkoo jiru fuudhuuf furmaata barbaaduun dubartoota irra jiru guddaadha jechuun lafa kaa'uu barbaadaan. Ulfaadha. Mee dubartii fi nagaan hamma kana walitti dhufeenya qabu yoo ta'ee fi dirqamni dubartiin nagaa keessattis gaheen isiin bahachuu qabdu bal'aa akka ta'e bal'inaan kaasneerra. Dubartiin nagaa keessatti gahee hamma kanaa qabdu yoo ta'ee fi yoo nagaan hin jiraanne immoo kallattiidhaan kan miidhamtu dubartiidha waan ta'eef dubartiin sadarkaa kamitti nagaa kana keessatti hirmaachuu qabdi? Hirmaachaa jirtiis waan jedhus mee Qaal Kidaan carraa siif haa kennu. Dubartiin akkuma sila kaasnetti dubartiin bu'uura maatiiti. Bu'uura maatii gatii taatiif maatiin isheetu to'ata. Ijoollee guddisuurra kaasee waa hunda dubartii irra hunda'a waa'ee maatii nageenya immoo maatii irra jalqabaa gatii ta'eef. Ga'een dubartoota amma modern world isa jennurra hagas maraa miti akka ilaalcha kootitti jechuudha. Dhimma nageenya irratti immoo hojjechuu feena yoo ta'e dubartiidhaaf carraa laachuun dirqama. Maatii irra jalqaba gatii ta'eef biyyi ijaarsa biyyaas ta'ee kallattii garaagaraatiin yoo ilaalle dubartiin ga'ee guddaa qabdi. Kanaaf iyyuu dubartii irra yoo hojjenne yookiin immoo waa'ee nageenyas ta'ee waa maraa dubartii irra yoo hojjenne jijjiirama isa abdannu yookiin immoo isa yaannu fiduu dandeenya jechuudha. Galatoom. Hayyee Nuuriyaan nagaa mirkaneessuu keessatti gaheen dubartootaa bal'aa ta'uusaa bal'inaan ka'aa jira. Mee dirqamni dubartiin nagaa keessatti bahachuu qabdu hoo maal jettee yaaddame? Dirqama olaanaatu isirraa eegama akkuma jedhame maatii bu'uura maatiitii dubartiin bu'uura maatii qofa osoo hin ta'in akka aadaa Oromootitti illee dubartiin nagaa buusuu keessatti gahee guddaa qaban. Fakkeenyaaf dubartiin yeroo gosti lamaan wal dhabdu namni yeroo wal dhabu akka aadaatitti siinqee qabattee jidduu seentee araara buusti. Yoo isiin siinqee qabattee jidduu seentee araara buustu namni isiirra dabree walitti bu'iinsa sanitti fufsiisuun jiru hin dhaabbataa jecha. Kanaaf dubartoonni gahee guddaa taphatu dirqama guddaatu isaan irrallee jira. Ijaarsa biyya tokkoo keessatti gahee qabdi yoo jenne eega jenne nagaa saniifillee nagaa biyya sanii eegsisuu keessattillee gahee guddaatu isiirraa eegama. Akkasii gaheen dubartii baay'ee olaanaadha. Ulfaadhu. Mee Jamiilaan dirqama dubartiin nagaa keessatti bahachuu qabdu sadarkaa maalitti bahataa jirti jechuu dandeenya? Walitti hiinees dirqama kana qabdi yoo ta'e dirqama sana akka isheen hin bahanne immoo dhimmoonni ittisan jiraay waan jedhutu nu kaaste. Dubartiin nagaa wajjin wanni ishee walitti qabdu bal'aadha. Bu'uura maatiiti erga jennee biyyi tokko bu'uurri biyyaa maatiidha. Kanaafuu dubartiin takka daa'ima deessee gaafa guddiftu daa'imni kun ilaalcha addunyaa ittiin ilaalu haadha isaatirraa yeroo jalqabaaf argata. Kanaafuu daa'ima san akkaataa nageenyaa akkaataa inni addunyaa kana ittiin ilaaluu danda'u kan itti uumtu haadha. Kanaafuu haati takka daa'ima ishee sirriitti ilaalcha gaariin guddifte taanaan bu'uura dubartummaa tokko isa jalqabaa ba'attee jechuudha. Wantoonni danqaatti ta'an jira. Maaliif gahee ishii bahataa jirti kan jedhuuf immoo bahataa jirti garuu quubsaa miti. Wanti quubsaatti hin ta'iniif immoo danqaaleen adda addaa jiru. Inni tokko responsibilitii isheerraa eegamu baay'ee guddaadha. Kanaaf kan isheen barbaachisu kan akka ikoonomii, barumsaa, haalleen adda addaa jiru. Kuni bakka itti isheedhaaf gahaan ta'initti isheenis responsibilitiin isheen bahachaa jirtu hagasuma xinnaataa jira jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabnaa kan jedhutti yoo ceenu
biyya tokko guddisuudhaaf nageenya uumuudhaaf bu'uura erga taate dubartii takka karaa isheen itti guddattu karaa maatii gahaa ta'e tokko ijaaruu itti dandeessu irratti gargaaruu qabna. Kan akka barumsa barbaachisaa ta'e laachuudhaa fi leenjii adda addaa kana irratti hirmaachisuudhaan dubartii takka akka isheen bu'uura nageenyaa taate namoota nageenya beekan guddistuu taasisuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu ga'ee ishee ba'ataa jirti. Daa'ima tokko guddisuun ga'ee ishee tokko sanirratti immoo haalleen kan yoo mijjeef kana caalaa godhuu dandeessi jechuudha. Baay'ee galatoom. Dubartiin nagaa uumuu keessatti gaheen isiin qabduu fi dubartoonni immoo gahee isaan taphatan keessatti wanti isaan danqaate ta'e baay'een akka jiru Jamiilaan kaasteerti. Zinnaash agarsiistuun danqaa waan jiruuf hirmaannaa nagaa mirkaneessuu keessatti hin qaban nu jechisiisu wanni eeramuu danda'u jira. Dubartiin hin hirmaanne silaawatu riipireezent ta'uu qabdu yookiin bakka bu'amuu qabdu bakka hin buufamne dubartiin wanni nu jechisiisu wanni difeendes ittiin goone yookiin ittiin mormannus jiraayi. Mee kanarratti otoo yaada kennitanii? Hayyee ni jira. Dubartoonni nagaa naannoo fi biyyaalessaa keessatti hirmaannaan isaanii maal fakkaata waan jedhu akka ilaalcha kiyyaatittii fi wantoonni hin mul'anne nutti hin argisiifamne illee waan jiraniif sadarkaan suni zeeroodha jedheen fudhadha. Hin jiranu jechuun ni danda'ama. Sadarkaa biyyaalessaattis biyya keenya Itoophiyaa akkasuma gama Oromiyaatiin illee nageenya kana buusuudhaaf yookaan immoo nageenya waraana kana dhaabuudhaaf waliigalteewwan tokko itti adeemamaa turan. Sadarkaa biyyaalessaattis dubartoota hirmaannaa dubartoota hin argine jechuu nan danda'a. Sadarkaa Oromiyaattis namoota hirmaatan illee amma ifa hin taanetti eenyu akka jiru dubartiin akka jirtu waan ifa bahee hin argine. Kanaaf hirmaannaan dubaraa hin jiru jechuu hin danda'ama. Silaa osoo ta'ee harka caalu parsantii 50 iyyuu osoo dubartoonni kun hirmaatanii hamma barbaadamuu fi hamma eegame olitti waraanni kun illee deemuu hin danda'u tura. Nageenya barbaannu sana yeroo dhiyoo keessatti argachuu danda'uu qabna turreeyyuu osoo akka kiyyaati. Hirmaannaan dubaraa waraana biyyaalessaa nagaa biyyaalessaa yookiin immoo Oromiyaa keessatti yookaan naannoo bakkuma jirru irratti ni beekama. Dubartiin maali gaafa jedhan dubartiin nagaadhaan illee fakkeeffamti. Dubartiin nagaa yoo taate biyyi illee nagaa jedhu abbootiin dur. Kanaaf nageenyi fi dubartiin tokkuma jechuun ni danda'ama. Kanaaf nageenya biyya keenyaa fiduu yookiin immoo naannoo keenyaa fiduu keessatti dubartiin akkamitti gahee ishee akka bahattu qaamni ilaallatu dhimma hin bahanne. Gama mootummaatiinis yaa ta'u, karaa jaarsolii biyyaatiinis yaa ta'u, karaa dhimma garaagaraatiin namuu gahee isaa hin bahanne jedheen amana. Dubartoonni biyya keenya keessatti baay'eetu jiru. Dandeettii addaa kan qaban, kennaa uumamaan kennaa addaa kan qaban baay'een isaaniitu jiru. Garuu dubartoota sana geessinee itti gaafatamummaa akkasii sana nageenya biyyaa keessatti gahee akka qaban itti himnee gara kana fiduu irratti hanqina guddaatu jira. Dubartoonni sadarkaa gurguddaa irra jiran nagaa san keessatti gahee olaanaa akka qaban yookaan immoo waraana ta'e tokko waan ta'e dhaabsisuu nageenya biyyaa sana fiduu irratti osoo itti amananuu jiranuu carraan iddoo sana gahuu isaan itti qaban namoota murtaa'oo irraa yookiin immoo namoota qaamni kun ilaallatu irraa argachuu odoo hin danda'iin hafaniiru ta'a. Jalqabumayyuu dubartiin waan kana akka dandeessu itti himuu gaheessu waan kanarratti qaamni hundi itti fuulleeffatee yookiin itti xiyyeeffatee waan hojjetan se'u. Baay'ee galatoomne Zannoo. Mee addee baataan nagaa biyyaatis ta'e nagaa naannoo keenya akkasumas sadarkaa maatirraayis dubartiin gaheen isiin qabdu guddaa ta'uusaa irra deddeebinee kaasneerra. Hirmaannaan isaaniis immoo sadarkaa namni zeeroodha jedhes jira. Hirmaannaan isaanii muraasni jiras namni as keessaa jedhe jira. Dubartiin hirmaachuu dhabuu isiitiin maal dhabe biyyi kun? Dubartii sadarkaa isiin hirmaachuu qabdutti hirmaachisuu dhabuu keenyaan nagaa keessatti maal dhabneerrame? Galatooma kun waan guddaadha.
Maaliif dubartiin hirmaannaan isaa xiqqaachuu yookaan dhabamuu irraa kan ka'e biyyi tun har'a bakka jirrutti akka biyyaatis akka naannoo Oromiyaatis yoo laalle bakka barbaadamu jirraa yoo jennu gonkumaa hin jirru. Baay'ee sanii gadi jirra, bakka silaa jiraatuu qabnu gadi jirra. Kun maaltu fide yoo jenne dubartii hirmaannaan isii danqaan garagara ummata keessaa ka'ee wanti asiin dura godhamaa ture biyya akka biyya kanaatitti wanti barame dubartiin akka waan beekne akka waan dandeenye kana irraa ka'e ilaalchi sakaalamaan waggaa dheeraaf deemaa ture. Dubartoonnummaanuu mataan isii akka ofittuu amantii dhabdu an hin danda'aayii bakka kana anatu gahuu qabaayii ka jedhu irratti akka sakaalamtu godhee jira xaxee jira. Haa ta'uti garuu jijjiirama dhufeen asitti akka biyya kanaatitti 1991 irraa kaasee wanti dubaafaa san jijjiiruuf godhamaa ture takka lama jedhamee dubartiin ispeeshaalii karaa ittiin afuutti bahuu dandeettuun karaa ittiin dammaquu dandeettuun wanti godhamaa ture haa xiqqaatu waan adda irra jiru kanaaf bu'uura ta'a jedhee yaada'ani. Kanarraa kan ka'e garuu waan hagasii asuu hojjetamuu qabnu seeraan itti hojjetan irraa hojjenne hin hojjenne. Kun maal nuuf fide dubartiin diinagdee keessatti hawaasummaa keessatti siyaasa keessatti hirmaannaan isii gabbu'uun diinagdeen biyya kanaa gabbu'uu hawaasummaan biyya kanaa gad aanuu fi siyaasni biyya kanaa illee sadarkaa itti amma jirru kana wal waraanuu ufiin civil war ka jedhamu kanatti deebi'uu kana bu'uura ka ta'e kana jedhanii yaada'ani. Maaliifuu dubartiin biyya kanaa akkaataa nageenyeef bu'uurri manaa bu'uurri biyyaa bu'uurri maatii dubartii jennee kaane kanatti fakkeenyaaf gamottii amma keessa jirru kana keessa bu'uurri isaa uduu jabaataa ta'uu baate uduu qajeelchamee waan achi keessa qabaatuu baate gamoo sadarkaa 4-5 ol baatuu miti ka duraatuu baatee hin danda'u gubbaa isaayyuu yoo achi jabaataa dhufe waan itti fe'amu maraa baadhatee danda'a. Dubartiin bu'uura irraa akka biyyaatis akka naannoottis akka maatiitittuu oliin ol waan argatuu qabdu sadarkaa argatuu qabduuf ilaalcha jijjiiramuu qabu waan jijjiirameen xumuramneef empowering women ka jedhamu sun waan ittiin dalagneef qaaqaan alatti yookaan afaaniin haasa'uun alatti gadi bu'anii sadarkaa gadiirraa hamma gubbaatitti waan dalagamuu qabu akkaataa itti dalagamuu qabutti waan hin dalagamneef rakkoo waaqa keessa jiru kanaaf sababa ta'eera jechuudha. Kanaaf ammas jiru dubartiin bahanii fooyya'inni amma dhufe jijjiiramni amma dhufe ekonomikaalii sooshaalii politikaalii wanti amma arginu kuni hirmaannaan isaanii jiraannaan hagana dhufne garuu kanaa ka ta'uu qabnu asii ka jiraatuu qabnu jennee yoo laalle baay'ee kanaan ol ka deemuu qabnu ammallee rakkoon sakaalamaan keessa jiru barnoota dhabuun dammaqina garagaraa dhabuun ammallee ilaalchi xaxamaa sun amma waa maraa ka barates akka duuba deebi'u godhuuf waan gahee guddaa taphatuuf rakkoon kun har'allee nurraa akka achiin siin waraanni waggaa waggaan achuma siiqaa akka nutti as deebi'u sababa ta'ee jira. Kanaafuu an akka sabaattis akka dubartii takkaatis akka biyya takkaatis boru guddinni biyya kanaa mirkanaa'ee argame guddinni maatii tokko keessaa jalqabame haati takka ilmoo ofii kadhaltee guddiftee bakkaan geettee akka biyyaatti guddiftee biyyas guddiftee gahee isiin baatuu qabdu baattee kontribiishinii isiin achi keessa kontribiit godhuu qabdullee goote arguudhaaf uf duuba deebamee rakkoo amma taree hammallee keessa jiru kana bu'uuraan isa evaaliit godhuu barbaachisaa ka jedhu qaba. Gaafa rakkoo kana keessa akkaataa itti barannu har'a rakkoon irra jiru kun maaf dhufe jennee isa accept goonee waan isa jijjiiru uumuu hin dandeenyetti ammuma feete haasaa oolu ammoo feete waan biraa godhaa oolu jijjiirama dhufuu qabu hin mirkaneessinu. Yoo xiqqoo achisiin akka biraa qash godhee gara lafatti gad deebisa guddina uduu hin taane ol siiqaa gad siiqaatuma jiraanna bakka jirru sanii baay'ee fooyyofnee hin deemnudha jechuudha. Kanaaf dubartii karaa maraan xiyyeeffannaa itti kennanii akka maatiitis akka biyyaatis akka naannoottis waan godhamuu fi qabu ilaalchi argamu godhamuu qabu duraan dura kasakaalee nu qabe ilaalchi hamaadhaan ilaalcha xaxamaa duubatti hafaa jirutu jira. Jiran hoggansa keessatti fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee yoo fudhanne hoggantuun kabajamoon addee Adaanech Abeebee dubartii. Bakka biraas sadarkaa ministeerotaatis yoo deemne jiran raayyaa ittisa biyyaas dirasii godhamee dubartii muudamee argaa jirra. Garuu baay'inni dubartoonni qabdu. Baay'inni hattaa dubartoonnummaan afoo baate kabaratte kawaa beektu qabduu fi sadarkaan amma itti hoggansattis bakka garagaraattis arginu jiru waliin gitu.
hamma kam sochiin jiraatus garuu gahe'aa miti. Duwwallee jechuu baan gahe'aa miti. Gahee argatuu qaban iddoo argatuu qaban hin arganne. Jiran hadhallee ka beekumsa guddaa ka biyyaaf faayidaa guddaa buusu qabatanii mana galanii ka ta'an jiran. Jiran kwa kijibaasii achi gurgurataa biyyas gurguraa waamara cabsaa rakkoo uumaa jiran bu'uura rakkootiif ta'aa jiraatan karaarra baanii dhaabatanii isaan beekaa ta'anii itti dhaabatanii biyyaadha jisuuf deemaniin kan ittiin deeman jiran. Kana maaltu fide dhugaa irratti hundaa'uu dhabu rakkoo jiru bu'uuraan gallaaluu dhabu irra dibaa afoo irraa bichaa dibanii wal bira lufuu yaaduu kuni rakkoon kun akka nu keessa ammallee bu'uuraan hin baane nu keessatti akka citee hafu godhaa deema malee furmaata barbaannu irra gahuu hin dandeenyu. Kanaafuu gad bu'anii gad jalaa irraa maaltu dubartoota sakaale maaf as bahuun isaan dhibe rakkoon kaleessa ilaalcha irratti gocha irratti piraaktikaali arginu kun akkamitti hiikamuu danda'a mataa isaanii isaanuu hirmaachisanii ilaalcha isaan ofitti qaban ilaalcha uummanni isaanitti qabu jijjiiruuf waggaa dheeraa irratti dalaguu barbaachisa continuously waan yeroo bichaaf bira darbaniin uduun taane rakkoo san itti karoorfatanii short term long term middle term kamtu hiikamuu danda'a jedhanii rakkoon sun ilaalchi sun akkamitti hojjetamuu qaba jedhanii karoorfamu akka biyyaatis akka naannoottis akka aanatti akka gad jallaatti akka maatiittis waan hojjetamu irratti akkasitti yoo hojjetanii environmentiin dubartii achi keessatti dhufee isaan illee ofirratti dammaqanii bu'aa har'a buusaa jiran hammuma lakkoofsa muraasaan ta'anii har'a bakka iddoo mara jiran buusaa jiran kan ammoo baay'inaan gaafa hirmaatan maal fiduu akka danda'an dammaqanii bakka jiranitti namu bakka dhaabatetti waan itti baheetti yoo jabaatanii akkasitti lalaganii nageenya biyya kanaa miti addunyaafis waan bu'uu danda'u dalaguun hin danda'ama. Kanaaf rakkoon kun keessa jiru kun ilaalchaa fi gochaa dhallee dubartii irra dalaguu dhabameetiin jiru kanatu hammeesse ka jedhu qabaan gama kiyyaan. Baay'ee galatooma adde Baataa. Mee qaal kidaan dubartiin sadarkaa barbaadamutti nagaa keessatti hirmaachuu dhabuu isiitiin biitituun maal dhabdee jirti? Osoo sadarkaa barbaadamutti hirmaachisnee irra ta'ee har'a adde Baataa waan baay'ee tuttuqaa turaniiru. Karaa hawaasummaatiin, diinagdeetiin, siyaasaatiin milkaa'ina silaa galmeessuu qabnu baay'ee karaa guutuu ta'een akka nu milkeessuu hin dandeenye waan nu taasise hirmaannaan dubartootaa hamma sanatti nagaa keessatti jiraachuu dhabuu isaatii waan jiru kan nu kaasaa turan. Nagaan waa mara erga jennee iddoowwan amma tuttuqne kanarratti illee milkeessuuf gaheen inni qabu guddaadha. Kanaaf dubartii hirmaachisuu dhabuu keenyaan maal dhabnee irra bee? Dubartii hirmaachisuu dhabuu keenyaas waa baay'ee dhabnee irra yaadaan gama kootti karaa siyaasaatiinis ta'e karaa diinagdeedhaanis ta'e akka biyyaas akka naannoo Oromiyaas waa baay'ee dhabnee irra jedheen amana. Dubartiin gahee guddaa akka qabdu sila kaasnee irra gahee sana baachuuf immoo carraatu barbaachisa. Carraatti itti kennamuu baannaan sagalee sii dhageechisuu hin dandeessu. Haasaadhaanis ta'ee yookiin immoo dhiibbaa uumuudhaafis ta'ee carraan barbaachisaadha. Carraan sana immoo akka ga'aatitti hin argannee dheena manaa akkuma sila jedhamaa turetti jechuudha. Kana dhabuu keenyatti akka biyyaattis misoomaanis ta'ee siyaasaanis ta'ee diinagdeedhaanis ta'ee karaa garaagaraatiin waa baay'ee dhabnee irra dheeni yaada. Utoo dubartii hirmaachisne nagaa qofa irratti osoo hin taane gama misoomaatiinis ta'e hirmaannaan dubartoota otoo ga'aa godhannee otoo carraa laalnee fi jijjiirama baay'ee fiduu dandeenya. Dubartiin haadha yeroo taatu immoo ijoollee ishii to'atti amala ijoollee ishii hordofti karaa ba'anii karaa galanii yaada isaanii xiinsammuu isaanii haadhatu hubata maatii kamirraayyuu. Kanaafuu yoo dubartiidhaaf carraa laanne nageenya waaraa godhachuuf illee gahee guddaa taphachuu dandeessi. Kanaaf carraa laachuun isa tokkodha. Kanaan achi immoo isaanuma irratti hojjechuu xiinsammuu dubartoota irratti konfidensii isaanii akka dabaluuf. Oromoon illee rakkoon qabu gama kanaan dubartiidhaaf iddoo ga'aa kenna. Akka sirna gadaatis utuu ilaalle haadha siinqee jedhamee iddoo kabajaa bakka kabajaa qabdi. Carraa sana garuu akka itti fayyadamtuuf sirriitti chaansiin itti laatamuu qaba jedheen amana. Kanaafuu akka dubartoonni Oromiyaa carraa
Zinnash nagaa keessatti dubartoonni hirmaachuu dhabuu isaaniitiin biittis waan baay'ee akka dhabdee jirtu eeraa turreerra. Kanaaf immoo waan baay'ee dhabuu keessatti dubartiinis dhabdee jirti jechuudha. Dubartoonni immoo nagaa dhabuurraan hirmaachuu dhabuurraan akka biyyaattis dhabuu keessattis qooda qabna waan ta'eef numti mataan keenya immoo nagaa keessatti akka hirmaachuu qabnu danqaawwan amma ibsaa turre kana keessa cabsinee immoo nagaa keessatti hirmaannaa keenya ol kaasuu qabna waan ta'eef gaheen dubartii akka inni ol bahee bahu dirqamni dubartiin immoo qabdu maali laata? Asirratti dubartoonnis jalqabumayyuu hojuma mootummaas haa ta'u hojii dhuunfaa oolmaa keenya keessatti mirgaaf dirqama keenya adda baasnee beekuu danda'uu qabna. Sana booda mirgaaf dirqama keenya erga adda baasnee beeknee booda gara tarkaanfiitti aanutti darbuudha. Dirqama mirga namaas kabajaa kan ofiis eegsisaa gara sanatti darbuudha. Fakkeenyaaf mana hojii mootummaa keessattis haa ta'u hanga kamitti deemuu hamma danda'uu qabdu beekuun dirqama jechuudha. Sana booda karaa hundaanuu itti adeemamuu qaba. Fakkeenyaaf baatee dubbachuu ta'uu danda'a. Dhiirotatti makamtee hojii humnaallee hojjechuu danda'u ta'a. Hojiiwwan garaagaraa ni jiraatu. Isa sana keessatti jalqaba sammuu ishee amansiisuu danda'uu qabdi. Hojjechuu nan danda'a. Ergan hojjechuu danda'e immoo hamma eessatitti maaltus na dhorkaa waan jedhu kana ofii keenya waliin ofitti deebisnee of gaafachuun dirqama ta'a. Gaafa sana waan baaneef sana iddoo baaneef iddoo hojjennutti waan sana beeknee dhiibnee itti deemuu danda'uu qabna jechuudha. Gaafachuullee qabna baasnee amma fakkeenyaaf asittis marii qofa osoo hin taane iddoo hojiitittis haa ta'u iddoo kamittuu iddoo carraan argametti dubartiin gaheen isheen qabdu hamma eessatitti erga beekamiin booda immoo maaliif haga ammaatitti hin hirmaanne iddoo sanatti gaafachuullee danda'uu qabdi. Namni biraa yaanaa gaafatu jettee eeguu osoo hin taane dubartumti mataan ishee baatee gaafachuu danda'uu qabdi. Hojiiwwan hojjettu keessattis yeroo baay'ee waan mul'atuuf dubartummaadhaan dhiibamuun hin jira. Isheen dubara waan taateef hin dandeessu dhiirota jedhamee carraan gara biraatti yeroo darbu hin jira. Isa sana maaliif jettee gaafachuu danda'uu qabdi. Gaafa sana namoonni biraallee waan sana jabeessanii qabatu. Maaliif jettee gaafa gaafattu deebii waan qopheessitu waan hin qabneef dirqama dabartee akka deemtu carraa laattaa fi sanaaf irra caala gaafachuu danda'uu qabdi dubartiin. Baay'ee galatoom. Mee Jamiilaan nagaa keessatti dubartiin akkasiin hirmaattuuf maatii bulchiti. Ijoollee deessii gaheen isheen qabdu baay'een tarraa'ee jira. Maatiirraa kaasee nagaan biyyaa kun akka mirkanaa'u gochuu keessatti ijoollee dhiibamaa jiraattee hirmaachisamaa hin jirtu yoo ta'es isheen garuu dirqama ishee hammam bahachuu qabdi. Dirqamni isheetti murrumaa inni waan jirratu yaada kennite. Dubartiin duraan dursa kennaa uumaan kenneef beekuu qabdi. Dubartiin waa hunda waa maraa bu'uura biyya tokkooti. Kanaafuu uumaalleen gahee guddaatti laateera. Gahee guddaa kana keessaa tokko daa'ima tokko guddistee bakkaan ga'uun isa tokko nama tokkootu biyyata waan ta'eef daa'ima tokko guddisuun responsibility isiirraa eegamu sheeppii gootee ilaalcha isaa barumsa isaa waa hunda isaa sheeppii gootee guddisuun gahee guddaadha. Kanarraan aansee immoo kennaa ishee kana beektee mirga ishee gaafachuu bu'uura biyya tokko erga taatee kufaatiin biyya tokko ishee laalletti daayireektilii isheetu miidhama. Isheen haadha ilmaatii haadha dubaraatii. Kanaafuu ishee laallati isheetu kufa isheetu caba waan ta'eef mirga ishee sirriitti kabachiifachuu danda'uu qabdi. Kanaaf immoo wantoota danqaatti ta'an baay'een jiraachuu danda'a. Kana akka laayyootti jalatti osoo ittiin kufiin deddeebitee mirga ishee deddeebitee gaafachuudhaan wantoota aarsaa ishee kaffaluu barbaachisu hunda kaffaluudhaan duratti ba'uu qabdi. Waan isheerraa eegamu gahee isheerraa eegamu gahuu qabdi jedhee yaada. Kanaafuu wantoonni danqaa ta'an akkuma reefu jennetti baay'ee ta'anillee gaafa biitii tokko kuftee kan arrabfamtus kan itti waamamtus kufaatii sanidhaaf haadha waan taateef
sirriitti itti deemuu qabdi jedhee yaada. Baay'ee galatoon. Mee Nuriyaan dirqama dubartiin bahachuu qabdu irratti yaada osoo dabaltanii. Dubartiin ilaalcha boodatti hafaa dubartiin hin dandeettu jedhu san cabsitee bahuu danda'uu qabdi. Hin danda'a jettee ofitti amantee ofitti amanamummaa isii guddisuu danda'uu qabdi. Gaafa isiin ofitti amantee isiin jette namni biraallee itti amanaa jechaadha. Kanaaf ilaalcha san cabsitee hin danda'a jettee wanta hin danda'amu jedhame kamiyyuu milkeessuu dandeetti waan ta'eef ofitti amanamummaa qabaachuu qabdiidhaan ka jedhu. Maaliif yoo ati ofitti amante namni biraallee sitti amanaa yoo ati ofitti amanamummaa qabaachuu baatte namni si sodaataa deemaa jechaadha. Hin milkeessituu laata yaada jedhu isaan durayyuu akkasitti ilaalamu ilaalcha akkasiitu jira waan ta'eef ilaalcha san cabsitee annan danda'a jettee baatee ofiisiitii akka jedhame san ofiisiitiif mul'istee waan dandeettu maal gochuu akka dandeettu agarsiisuu danda'uu qabdiidha. Ulfaadhu. Xumura irratti addee baataan osoo yaadatti kennitan jedhee wanni ayyaadu tokko dubartiin nagaa mirkaneessuu keessatti gaheen isiin qabdu guddaa yoo ta'e akkasumas nagaa akka isheen mirkaneessituuf immoo haalonni mijahaan yoo jiraachuu baatanis carraaqqiin isiin gootu immoo akka inni galma ga'uuf maaltu immoo akka gargaarsaatti ishee cinaa jiraachuu qaba. Eenyurraa maaltu eegama waan jedhu akka yaada xumuraattotu yaada kennitanii. Dubartiin akkuma sila kaasaa turre maal akka taate nagee keessatti gaheen isii guddina biyyaa keessatti maal akka taate kaafnee jirra. Kana ta'uu isii bartee haaluma jiru keessatti wanti kamuu aga waan akka feetu guuteetiin spoon feeding waan jedhutu jira faranjiin yoo jedhu waan akkasii eeguu duun taane rakkoo jiru keessatti illee gahee ofii ba'uuf carraaquu qabdi. Rakkoon gaafa dhufe eenyu cabsa hojii dubartii cabsa akkuma guddinni gaafa dhufuu qabu eenyuun dhufa jennee yaadnu gaheen isii guddaa ta'e sun rakkoon illee gaafa dhufe kama isii ta'a kama taasise. Fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti dubartoonni haadholee rakkatteetiin karaa irratti kadhattu yoo argitan daa'ima 3-4 uf jala keettee kadhattu dubartiidha. Dhiira meebii riisarchilleen hojjetame. Nama 1000 keessatti yookaan nama 100 waan hin guunnetu argama meebii daa'ima tokko qabatee kadhaabatu. Daa'ima 5-6 qabattee jala yaa'aa kan magaalaa kana keessatti arginu eenyu yoo jenne dubartiidha. Kana maaltu fide rakkoo jirutu fide. Rakkoo kana ammoo ofirraa deebisuuf maaltu godhamuu qaba. Dirqama hamma karaatti bahu eeguu hin qabdu dubartiin. Nageenya keessas bakka nageenyi boora'ee kamittuu miidhaan duraa ka dubartii ta'a. Kun akka hin taane ammoo tokkoffaa dubartiin mataan isii ga'umsa ofii, cimina ofii, konfidensii ofii horatuuf adda dureen dhaabatuu qabdi. An gaafa an hin jabaatin jabaadhuudhee namni na jabeessu hin jiru. Jabaatuu kiyyaaf gahee kiyya dirqama kiyya bahuu kiyyaaf duraan dursee anatu ofirratti hundaa'ee ofitti duuluu qaba jechuudha. Kana jechuun bakka jirutti waan godhuu danda'uuf waan godhuu qabu jabinaan ciminaan rakkoonis jiru rakkoo sajjin jiruu keessatti gahee anatu guddaa qaba jedhee ofirraa ka'ee ofirratti hojjetuu qaba jechuudha. Lammaffaa maatii kiyya irratti hojjechuu qaba. Ijoollee qabna. Horree qabna, obbolaa qabna, ollaa qabna, fira qabna. Kana mara irratti illee waan hojjetuu qabnaadha. Achirra taree dubartiin ilaalchi waliif qabnu, gargaarsi waliif qabnu cimaa ta'uu qaba. Dhiirti jabaatee qofaa miti. Ka baay'ateen dalagaa irrattis, daldala irrattis bakka kamittuu jabeenya qofaa ni miti. Akkaataa itti wal laalan, ilaalcha waliif qaban, akka itti wal gargaaran yoo dubartiin takka waa balleessite tanuma kaleessaa san hin dandeettu san itti as finna. Yoo dhiirti 10 illee 100 illee waa balleesse sun hin mul'atu. Kanaaf ilaalcha dubartii wal qarqaaruuf wal liibanii afotti wal baasuuf rakkoo mudamu keessaa wal baasuuf wal jijjiiruuf hojjetamu guddaa ta'uu qaba akka dubartiititti. Kun eessaa jalqaba maatii ofii keessaa jalqaba ollaa ofii keessaa jalqaba naannoo jiru keessaa jalqaba akka biyyaattis bakka carraa arganneen waan arganne mara keessattuu tattaaffii gahaa godhuudhaan argama jechuudha. Kanaaf kan irratti akka dubartiititti waan manuma keessa yoo haadha manaatis ta'e yoo warra hojii alatti qabu mootummaa sa'i miti mootummaa keessatti daldalas ta'e waan biraa keessatti qabullee yoo ta'e bakka jirru san keessatti akkamiin dubartiin afuutti bahuu dandeetti jennee bakka jirru san dhiibannee bahuu qabna. Teenneetuma gaafuma comfort zone dhufe eeguu hin qabnuudha jedhaan.
qoorema jirtu san keessatti danqama rakkoo jirtu san keessatti waan darbatuu qabnu gahee bahuu qabnu yoo hin baane taate rakkoon kun hin hiikamu. Rakkoon jennu kun akka salphatti hin deebi'u. Wanti gaariin hawwinu sun nageenyi hawwinu misoomni hawwinu guddinni hawwinu sun akka laafutti hin dhufu. Kanaaf waan adda kafaluu qabnu beekumsa irratti ijaarsa irratti waanuma godhuu qabnu kam irratti dinagdee irratti siyaasa irratti hawaasummaa irratti hojjetuu qabna bakka jirrutti godhuu qabna cimuu qabna bakka an jirutti rakkoon sababa kiyyaaf mul'atuu qabu rakkoon sababa biraatiif mul'ate hiikoo waan danda'uun qarqaarii akka hiikamu gahee kiyya bahuudha qaba yoo san ta'e malee akkuma amma ilaalchi amma jiru dura jennu saniin yoo waa badduun wayii dubartii takka irratti argamte akkuma dubartiin hundi akkasitti balleessituuti itti dibaa walitti dibaa deemnu sun isa keessa bahuu qabna. Wal irkisuu qabna ka wallaalessa akka waa beeku godhuu qabna ka rakkates rakkoo wal irraa jira jirtuun wal qarqaarree rakkoo san keessa baafnee gara ciminaa fiduu qabna. Kanaaf kan irratti hojjetuun nurraa barbaachisaa jedha. Lammata akka biyyaatti biyyis waan kana hubattee waan godhuu qabdu deeggarsa godhuu qabdu godhuudha qabdi. Akka qocaatiitti daa'imanii deemuu qofa odoo hin taane hamma tarkaanfatuu danda'u tarkaanfatuu qabdi hamma tarkaanfachiisuu qabdu dama dubartiin illee gahee ofii bahuu qabdiidha. Kana yoon goone wanti dhuunfaan godhamu qofti jijjiiramaa hawwinus hin fidu. Ijaaramni garagaraa jiraatuu qaba. Wal irkisuun garagaraa jiraatuu qaba. Dinagdee irra wal ijaaruu qabna. Hawaasummaa irratti wal ijaaruu qabna. Fakkeenyaaf aadaan Oromoon qabu bal'aan dubartii bakka guddaa qabaadha. Haadha siinqee jedhee dubartiin fala buufti jedhee hin dandeetti jedhee addatti baasee mirga kenneefii jira. Sirna gadaa keessatti illee. Waan kana godhuuf ijaaramni jiru jiraayii. Tooyannaan jiru jiraayii. Deeggarsi jiru jiraayii. Kajedhu irratti illee hojjetamuudha qaba. Yoo ajandaa keessa bahee dhiifama kun olitti deebi'ee jabeenya keenyas cimina keenyas gahee keenyas akka baanu nu godhuu qaba. Barnootas irraa argatuu qabna. Jenereeshiniin amma jiru sanuu wallaalaat keessaa deemaa jirra. Gaheema isiin baatu gaheema ofii qabnu kana dhiisutti jirra. Kana keessaa ba'uuf ammoo ijaaramni yoo jiraate wanti garagaraa waliin nu hidhu yoo jiraate wanti garagaraa waan beeknu irraa waan dandeenyu irraa walii qooduu dandeenyu yoo jiraate siistamni akkasii yoo jiraate wal qarqaaruun rakkoo keessa wal baasuun hin danda'ama. Haala kulli haalittuu dubartiin akkuma jirtutti jabeenya ofii qabdu san tatabaate argisiiftu tamana jirtullee waan of keessaa qabdu bakka jirtu sanitti argisiifte keessaa bahuu qabdiidha ka jedhu qaba. Murannoo akkasiitiin socho'uudha qabnaadha. Ulfaadha addee baataa. Marii keenya haala gaariitiin adeemsisaa turreerra. Nagaa keessatti dubartiin gaheen isiin qabdu maal akka ta'e tokko lamaan kaasaa turreerra. Nagaa kana mirkaneessuu keessatti immoo dirqamni ishees bal'aa ta'uusaa kaasnee jirra. Sagantaa keenya guyyaa har'aa ilaaf ilaamee istuudiyoo televezyiinii qubeetti gaggeessaa turre haala miidhagaa ta'een akka kanatti xumurree jirra. Keessummoonni keenya guyyaa har'aa waamicha keenya kabajanii marii taasisaa turre keessattis immoo yaadota gurguddoo nagaa fi dubartoonni walitti dhufeenya isaan qabanii fi gahee isaanii tokko lamaan nuu kaasaa turtan ulfaadhaa baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Sagantaa keenya har'aa yoo cufnu nagaan biyya kanaaf barbaachisaa ta'uunsaatti amanamee kutaan hawaasaa dubartootaa qooda isaanii akka isaan bahachuu qaban sagantaa har'a gaggeessaa turreerraayis dhimmoonni baay'een ka'aniiru. Qaamni ilaallatu hundinuu dubartoota hirmaachisuudhaan nagaa biyya keenya kana milkeessuu qabna jechuudhaan kan xumuru yoo ta'u sagantaa kana kan isinii qopheessaa ture ana Ruqiyaa Bashuulataa ogeessota kaameraa istuudiyoo qubeetti argamanii nu waraabaa turan wajjiniin turedha. Ulfaadhaa galatoomaa.